ijoollee Oromoo eessa jirtan? Eessa jirtan? Naa birmadhaa. Gaddaama wallollee sarratanyaa gidduu jennu wallollee uraadutti sani wallollee amma kunoo isiin kaleessa galgala warri birrii kennaniif birrii fudhattee dallaa cabsite kafana siitillee dur fudhatin itti kutte gaa ofiisii itti deemte jechuudha. Duraa isitti abbaa kadha nyaata hojjette ani ijoollee eeguu mana qulqulleessu malee sanyii ilma shunkurtii sanyii ilma barbistii ijaanuu argeen beeku. Amma akka bantaagaa mana qulqulleessii nyaata hojjedhu daa'ima eegii sarraatanyaan hin jirtu naan jeen gaa akkamitti shunkurtii muraa akkamittan maandee hojjedha akkamittan biriyaanii hojjedha akkamitti saaloonaa hojjedha dafaa natti maa dafaa naa birmadhaa naa birmadhaa gaa naa birmadhaa fiyattoo muka maalan taataa ishee amma naa birmadhaa akkamittan muraa maaluman ta'a asii daa'imtiin kaate kanaa du'an kanaaf fixinii akkaman ta'a yoo daa'imti kaate gara daa'imaa san deemaa akkaman ta'a maal hojjedha ganatti maa yoo siin mana jirtu farii waan deemtu natti fakkaanne yeroo hundana lolaan waan lollas waan biraa deemtu seenaan garuu namichi sarratanyaa fidaa isii gaggeessaa naan jette. Isin nuti tulu jinnaan bakka kan taate wayinatti illee hafi biyyeetaan jechaa oolan. Amma baye wallolaa xoolleen midhoodhaan. Itti biliqii kaleessa isin birrii sii fottee shaattasatti illee uffannee itti kuttee badde. Akkaman taa'amu naa himaa gaa amma ganaa isaan barbaadanii ganaa yookiin silippiinii duraanii takka barbaadanii finne jaan bakka siin jirtu biyya sii galte. Amma sitti ganaa ji'aafuuf jeeshanitti warqaan isii xumurama. Baas biisa isii ganaa xumurama ganaa warqata haaraa hojjetaniif akkasitti anatu du'a anis nan badamoo akkaman ta'a. Akkaman ta'a gaasi manni guddichaa asii kunuu akkanatti waxii godhinaan jettee wanni yaasanii sunuu beekeen godhu. Oish harkaa of muree an duraan tiktookii hojjechuu malee ragaduu malee sirbuu malee kolfuu malee beeku haadha dubartii ta'inaan jaanka akkaman taa'amee naa himaa ijoollee Oromoo warri kushiinaa keessa hojjettan. Maan deekkatan hojjedhaa natti maa komentii irratti isin komentii uggatan dubbisee hojjechuu kutadhe na gargaara isin jechuufanii isinan jaaladha rabbi na haa tiksu gaanallee mee. Akkam jirtu ijoollee Oromoo nagaa keessanii nagaa kutteerata rabbi ammas naa dhufe gaa ammas naa dhufe ammas kun immoo adda argaa gosti isaa kanuma ta'ee kan kanaa immoo baasa qabaayyuu. As keessa ta'anii natti fidanarra garagara jechuudha kan akka duraa sanarraa kanatti wayyoo qaba yaa ijoollee teenya garuu amma kiiloo 51 ta'e 46 argaa kun itti xiqqishaata xixiqqaadha kun mul'atu isinitti mul'atu kun olaala xiqqaadha kun firee tokko nyaatta jechuudha. Amma itti waxxaruufan taagaa. Dabalee kan garagaa maammadoo fiyaa jechuudha. Maammadoo fiyaa dabalee. Ani kun adagaan biyyan kun munu. Bitadhaa lakkaa ijoolleen bitadhaa warra huqqattuu lakkaa bitadhaa huqqattuu. Hammi siin geessu tule. Dibaadde kan amma gara hojii kiyyaa qaxxala. Waa rabbi baay'ee wixxeetii qaba kan duraanii kun kan horii fakkaata kun immoo natsaa kan kiniinii fakkaata kiniinii natsaadha kun natsaa itti xixinneeffee ani amma hidee gisee laalu ijoollee Oromoo kan waltan nagaa keessanii amma hidee gisee laalu waaqatta dhaana malee fayyaanaa kennitee ulfaadhumaaf mataadha dhoowwattetan yeroo hundaa waa'ee mataa kiyyaa kana waaqayyoottan gaafii dhiyeessa. Dhimma mataa kiyyaa kana inni mataa kiyyaa kunii fi inni umaatii Oromoo kun tokko irratti fakkaate. Dhimma mataa kiyyaa kana yeroo baay'ee deddeebi'ee waaqayyoon nan gaafadha. Yeroo baay'ee nan gaafadha. Maaf mataa nan dheeressine maaf mataa nan guddisne tan.
garuu inni tasa dubartii na godhe tasa jechuudha. Maaliif hoo jettanii sanyii ilma dubartummaa harkaan qabuuni. Amma dubartiin harma akkaatti qabdee an harma qabu daallee sanyii ilma istaappaa yeellan hin qabu argi maal jechuudha. Ani amma dhiira moo dubartiidha maal jechuudha kuni argine argita amma maammaloo takka kan ani dhiira jettu na fuutu hin jirti mi'ani dhiira kan jettee tokko suuraa hidhattee deemama akka kokola xiqqaa xuunchaa kana qabda akkata dhahee akkata sisseessaa baasa dhahee. Akkam ijoollee Oromoo nagaa keessanii nagaa kootti galata Rabbii oduu gammachiisaa ariifachiisaa gammachiisaa. Warroonni gara Itoophiyaa TV qabdanii galuu barbaadan biyya jirtan kana TV qabdanii gara Itoophiyaa galuu barbaadan TV salphatti baasii tokko malee kaffaltii tokko malee shilingii tokko nutti hin kaffaliin qaraxa gibira malee tiraanspoortii malee masaafaraa isaa malee qaxxitaa boorsaa keessa godhattuun gara biyya keetiitti galatti si dhufee jira. Baga gammaddan kaddaamochee shaqaala baga gammaddan isiniin jedha. TV isin agarsiisan atu na hordofaa hin bantaa nan banaa maggifadha. Reemootii qaba akkuma Dr. Abiy ilaaluu hin dandeessaa, Adaanach Abeebee ilaaluu hin dandeessaa, Jaalmarroo Kumsaa Dirribsaa ilaaluu hin dandeessaa, wanna barbaade ilaaluu dandeessa. Bareetan jira AVTV waan barbaade reemootii qabaa. Boorsaa keessa godhattee deemuu hin dandeessa. Hordofi. Hordofi. Teevilii gubbaa akkanatti kaawwattala. Meelaa qabdi ani birrii baay'ee nan bite. Hordofi. Gatii salphaa ta'e akka salphatti oduu nam tokko si harkatti hin qabin leeban tokko. Mul'ata? Siif qayyara. Kana mana laalaa bu'uudhaan amma ibsa boona kana. Reemootii qabaa. Tsiddatti kiisii keessa kaawwattee galtaan. Dr. Abiy ilaaluu hin dandeessaa. Jaalmarroo ilaaluu hin dandeessaa. OBN ilaaluu hin dandeessaa. Ameerikaa ilaaluu hin dandeessaa. Waan barbaadde akkuma TV. Kan duubni siitis kana kena guddicha baadhee qaraxa kaffalii gibira kaffalii boorsaa keessa kaawwadhe tola sabiitti kana fakkaata jechuudha. Kan mallaa laalaa bulaan kanamatti ubbira qabeetuma.